Hayyee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaadhaa jirra jirtu ilmaan Oromoodha. Kan kaabaa kan kibbaa warreen YouTube channel kiyyaa Faamii Tuubii hordoftoota marti keessanuu YouTube channel kiyyaa subscribe godha. Arraas deebi'eetiin jira waan haarawaa takka isin godheetiin dhufee dhiifama isin irraa turuu kiyyaa fi torbee lama sadii afur hanga akkas maxxanseen turre waan takkaafu bakka namoonni baay'een bakka waan baay'ee gara commentii TV nagaafachaa turanii YouTube channel kiyyaatti jechuudha. Mobaayiliin daataan jechuudha. Aappiin isaa guyyaarraan cinqaa jira nu dararraa jira. Maaliif furmaanni isaa naan jechaa turtanii feesfooniin duraa feesfoon piroosanii sun hojjetu aappiin VPN irra guddaan isaanii hin hojjetu akkasumas haa hojjetullee da'iifaa marraa da'iifaa jechaa turtanii innaa sanumaafuu waa hundaafuu qabadde siif dhufeetiin jira. Asumaan gara barumsa keenyaatti dabarraa saniin dura warreen YouTube channel kiyyaaf haaree taatan kan beekan irraa biranii kan beekni barsiisuu aadaa haa godhannu YouTube channel kiyya subscribe godhuu hin dagatinaa isin jaa YouTube channel kiyya Faamii Tuubii YouTube channel kiyya Faamii Tuubii akkuma isa kana ni beekna argitan jedheeti yaada kun isa kana Faamii Tuubiin isa kana ni argitan jedheeti yaada sorry YouTube channel kiyya isa kana bas boya isin ala kulli haal YouTube channel kiyya kana ono ifama YouTube channel kiyya kana isa subscribe gootanii warra waan achirratti isin galakkisu dafee akka isin dhaqqabuuf mallattoo bilbilaa fuulduraa sun tuquu hin dagatinaa isa kana argitan jedheeti yaada okay irra jettanii ono YouTube channel kiyya kana maatii naaf tahaan isiniin jedha buleeyyan kiyya achumaan nama gara barumsa keenyaatti dabarra. Aappiin sadii maal jedhama maqaan isaa Play Store keessa argachuu dandeessa. Warreen Play Store keessa argachuu hin dandeenye immoo ani descriptionii viidiyoo kana jala isiniif hin kaa'aa achi jalaa argachuu ni dandeessa. Play Store keessa argachuu ni dandeessan inni maqaan isaa kunoo isa kana ni argitan jedheeti yaada. Kunoo isa kana wanti isa kana Teach Organo VPN Pro Free SSHTTP SSL VPN kayyoo kana buufadhaati itti fayyadamaa isin jaan amma waan buufadhee jiruuf buufachuu nan barbaachisu seenee qofaadha isin gargaarsa amma wifi fayyadamaa jira wifi kiyya cufeetiin isin argisiisaa jechuudha. Wifi kiyya cufeetiin jira kunoo wifi kiyya cufeetiin jira daataa kiyya baneetiin isin argisiisaa jechuudha amma. Data kiyya baneetiin isin argisiisa. Open hin jira asirratti open jechuu qofaan na qabata. Amma ani asirratti open jechuu qofaan na qabata. Okay amma jalqaba United Kingdom irra keessan baay'ee bareedaadha jechuun abdadda. Achumaan Saudi Arabiyaa mobaayilii free kan jedhu isin galte amma connect godhate isin garsa akkasuma eeggadha. Onuma argitan jedheen yaada naaf connect ta'ee jira jechuudha. Ini argitan jedheeti yaada asirratti ini argitan jedheeti yaada buleen kiyyaa kunoo connect naan jaa ini argitan jedheeti yaada connect jedha right jennaan amma isa bareedaadha. Innaa kanaafuu amma YouTube seenee isin argisiisa cufa ture beekaa mobaayiliin kiyya duraa wanti kiyya amma argitanii YouTube kiyya seenee isin garsaa eeggadha. Waaw waan ajaa'ibaati baay'ee bareedaadha shuuf akkuma jechuun wifi itti hojjeta inni kuni ni argitan jedhee yaada akkuma wifi itti hojjeta baay'ee bareedaadha. Akka isin irraa gammaddan abdiin qaba. Kalaas viidiyoon kun yoo isinitti tole like share subscribe godhaatii gruupiilee garagaraati irratti Facebook irratti illee share waliin godhaa messenger irratti waan agartee share waliif godhaa haa wal guddisnu isiniin jaala. Oromoon keenya irra guddaan bas wal guddisuu hin beektu nuti haa wal guddifnu isiniin jala asumaan xumuradheetiin jira barumsa kiyya hanga barumsa biraatii walitti deebinutti nagaan naa jiraadha.